Tole, akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan wajjin ilaallu quantitative aspects of electrolysis waan jedhamudha jechuudha. Quantitative jechuun maal jechuudha? Bifa lakkoofsaatiin waan argamudha jechuudha. Isa dura garuu utuu gara barnoota keenyaatti hin darbini, isin maatii chaanalii kanaatti jennatee laayikii gochuudhaan akkasumas sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan kan biraatiin ga'a. Maatii chaanalii kanaa miti jennatee immoo sabiskiraabii gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa ta'a. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheerii gochuu akkasumas laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma kan wajjin ilaallu quantitative aspects of electrolysis waan jedhamudha jechuudha. Amma xumuraatti akka isin wajjin taatan kabajaan asuma isin affeera. It is possible to calculate the amount of product formed at the electrodes. Amountii productii uumame kan elektiroodii irra jiru calculate'uun hin danda'amaa jedhu. Hin danda'ama. We will see. Itti fufnee wajjin ilaalla jechuudha. The quantitative treatment of electrolysis was developed primarily by Michael Faraday in the year 1834. Bara 1834 keessa yeroo jalqabaatiif lakkoofsaanii electrolysis ibsuun eenyudhaan jalqabe? Michael Faraday jalqabe. His early research on electrolysis led him to propose a relationship between the amount of current passed through a solution. Yeroo ammaa kana kan inni irratti argamu qorannoon electrolysis irratti amma kaarentii solutionii keessa darbee fi ammauntii yookiin productii uumame sana irratti xiyyeeffata jechuudha. Maaliini? Kaarentii sanaan. Kaarentii nuyi fayyadamnee fi kaarentiin sun immoo productii hammamii akka inni uume qorata jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Kana jedha jechuudha. Amma gaa kan nuti wajjin ilaallu itti fufnee jechuudha. Faraday's first law of electrolysis waan jedhamudha jechuudha. Seerri Faraday tokkoffaan maal jedha waan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. Faraday's first law of electrolysis states that when an electron either in molten state or solution state is electrolyzed, state barbaade yoo ta'u electrolyzing geggeeffameera ta'ee jennaan, the mass of substance deposited or dissolved at electrode directly proportional to the quantitative electricity passed through electrolyte. Kana jechuun wanti tokko yenna caccabee ammi caccabee sunii fi electricity nu itti fayyadamnee ittiin caccabsine suni wal qixxeedha jechuudha ammaan quantity isaatiin. Kana jechuun maasiin sabstaansichaa maal jedhama? M jedhama. Akkasumas chaarjii nuyi fayyadamne ittiin caccabsine immoo Q'dhaan bakka bu'a jechuudha. First law of electrolysis maal jedha jechuudha? Mass of substance deposited or dissolved at the electrode is directly proportional to quantity electricity passed through the electricity. Kana jechuudha. First law of electrolysis kana jedha jechuudha. Maasiin sabstaansichi inni caccabee fi akkasumas electricity yookiin humni kaarentii nu itti fayyadamnee electrolysis sana geggeessine wal qixxeedha jechuudha. Yookiin immoo directly proportionalidha jechuudha. Kana jechuun akka fakkeenyaaf wantichi 8 kiloogiraamii yenna ta'e isa chaarjii meeqaan caccabsineerra yenna ta'e 4 caccabsineerra yenna ta'e 4 kolambiidhaan caccabsineerra yenna ta'e yenna kun asii 16 ta'e asii meeqa ta'a jechuudha? 8 kolambii ta'a jechuudha. Akka inni kun dabaleeni inni kunis wal duukaa dabala jechuudha. Directly proportional kanaaf jedhame jechuudha. Itti fufnee wajjin ilaalla. M is equal to M jechuun mass of substanceedha. Z times Q dha. Asii Z maal bakka bu'a? Proportionality constant. Proportionality constant immoo maaliin ibsama?
E over F dha. E maal bakka bu'a jenna jettanii equivalent weight of substance equivalent weight of substance bakka bu'a jechuudha. Equivalent of weight of substance bakka bu'a jechuudha. Equivalent weight of substance immoo maali wajjin wal qixa? Equivalent weight of substance immoo molar mass or molecular mass over number of valence dha jechuudha. Number of valence dha jechuudha. Kana bakka bu'a jechuudha. Then gubbaatti akkuma wajjin ilaallee turre m is equal to z times q dha. Iddoo z kana eenyuun finnee buufna jechuudha. Iddoo z kana finnee buufna jechuudha. Iddoo q immoo eenyuun bakka buufna? I times t bakka buufna. Gaafa kana bakka buufnu m keenya maal ta'a? Kana wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kana wajjin wal qixxeedha jechuudha. So asirratti maaloodha isiniin jedhee equivalent weight of substance yommuu ta'u I current dha. T immoo maaloodha jechuudha? Time dha. F immoo Faraday's constant dha jechuudha. Faraday's constant dha jechuudha. Innis gatiin isaa kunoo meeqadha? 96,500 jechuudha. 96,500 jechuudha. So iddoo kana immoo finnee maal buufna? Molar mass over number of valence bakka buufna jechuudha. Number of valence bakka buufna. Yeroo kanatti maal ta'a formulaan keenya? Formulaan keenya maal ta'a? Formulaan keenya kana ta'a jechuudha. Formulaan keenya kana ta'a jechuudha. Formulaan keenya kana ta'a. Example itti aanu wajjin ilaalla. Example itti aanu maal jedha? How many mole of chlorine, magnesium and aluminum are formed when 2,2 and 3 mole of charge are passed through 3 different solutions containing chloride, magnesium and aluminum ion respectively jedha. Yeroo kanatti solutionii gosa garaagaraa sadiitu jira. Kan chloride of keessaa qabu, kan magnesium of keessaa qabuu fi kan aluminum of keessaa qabu. Saatii kanatti kan chloride chargii meeqa qaba ture? Chargii 2 qaba ture. Akkasumas kan magnesium chargii 2 qaba ture. Kan aluminum immoo chargii 3 qaba ture. Maallu gaafate? How many mole of chloride? Moolii isaa nu gaafate jechuudha. Moolii isaa nu gaafate. Kanaafi karaa gabaabaa ittiin hojjennu kiloorinii yeroo hundumaa bifa wal qabatee ta'a malee qeenxeedhaan hin argamu. Kana jechuun bifa kanaan ta'a malee qeenxeedhaan hin argamu jechuudha. Yookiin immoo kiloorinii negatiivii akkasitiin hin keenyu jechuudha. Bifa kanaan hin keenyu. Maaliif giruuppii 7 elementii yeroo hundumaa bifa kanaan taa'u jechuudha. Daa'ii elektiroonii jedhamanii waamamu jechuudha isaan. Daa'ii elektiroonii jedhamanii waamamu. Kanaafiyyuu yerootti kana elektirooniin keessa darbee 2 fi asii yookiin immoo mooliin isaa 2dha. Asii immoo chaarjii negatiivii 1 qaba. Kanaaf yeroo oksideeshin nambarii isaa hojjennu immoo negative 1 times 2 ta'a jechuudha. Kanaaf oksideeshin number of chlorine maal ta'a jechuudha? Negative 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun negative 2 qaba jechuun gara aanodii dhaqeetu negative 2 kana kenna. Gaafa kennu maal ta'a? 2 mole of chloride ta'a jechuudha. 2 mole of chloride. Maaliif 2 senseless turte maal taati jechuudha? Bifa kanatti jijjiiramti jechuudha. Bifa kanatti jijjiiramti jechuudha. Kanaafi moolii tokkotuma. How many mole of chloride isa jedhuu fi as moolii meeqa jira? Moolii tokko jira waan ta'eef moolii tokko jechuudha. Itti aanee kan jiru maagneeziyamii. Maagneeziyamiinis bifuma kanaan wal fakkaata jechuudha. Kana jechuun maagneeziyamiin mataa isaarraa pilaastuu qaba. Lama kenne jechuudha. Lama kenne deebi'ee gara kaatoodii dhaqeetu elektiroonii 2 ofitti fudhata. Gaafa elektiroonii 2 ofitti fudhatu maal ta'a? Maagneeziyam noormaalii ta'a jechuudha. Maagneeziyam noormaalii ta'etu elektiroonii 2 ofitti fudhate maagneeziyam noormaaliitti deebi'a jechuudha. Inni immoo haala kanaan barreeffama. Asii 2 jenneen barreessinu maaliif daa'ii elektiroonii miti waan ta'eef jechuudha. Giruuppii 7 duwwaatu daa'ii elektiroonii jedhamanii waamamu waan ta'eef jechuudha. Itti fufee kan jiru aluminiyamiidha. Aluminiyamiin immoo elektiroonii 3 kennuu danda'a. Pilaastiriidha irra jira.
yerootti kanatti dhaqee gara kaatoodii dhaqee meeqa fudhata jechuudha inni chaarjii 3 fudhata jechuudha. Kanaafi aluuminiyeemii moolii meeqatu uumama jechuudha innis moolii tokkotu uumama jechuudha. Hunduma isaanii moolii tokkotu uumama jechuudha. Hunduma isaanii moolii tokkotu uumama jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessuun kunoodha jechuudha. Haala kanaan ibsama jechuudha. Example 2.4 irra jira. Calculate the mass of calcium metal and the chloride gas that can be produced when current kana nu kenne currentiin keenya meeqa? Currentiin 0.452 passed through molten calcium chloride. Hawrii nu kenneera time jechuudha. Time is equals to 1.5 jechuudha. Hawriidhaan nu kenne. Kanaafi akkamittiin hojjenna kana? Kan akkamittiin hojjenna? Gaaffii kana hojjechuufi dura maal adda baasuu qabna? Kamtu reduced ta'e, kamtu immoo oxidized ta'e waan jedhu adda baasuu qabna. Kanaafi solushiniin kun maal keessatti raawwate? Moltenii keessatti raawwate. Moltenii keessa jechuun waterii keessa miti jechuudha. Moltenii jechuun OH fi hydrogenii prefer ta'uu danda'anii jechuudha achi keessatti. Maaliin maaltu jira? Warruma reactionicha keessa duwwaatti hirmaatantu achi keessatti hirmaachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun kaalsiyeemii fi pilaastuu fi kiloorinii maayinasii kanatu achi keessa jira jechuudha. Kanaafi warra kanaafi kanatu maal ta'a? Prefer ta'a jechuudha. Moltenii keessatti jechuudha. So kaalsiyeemiin gara eenyu deema? Gara kaatoodii deema. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Kaatoodii keessatti maaltu gaggeeffama? Redakshinii gaggeeffama. Akkasumas kilooriiniin immoo gara anoodii deema. Kanaaf kilooriiniin maal ta'a jechuudha? Oxidized ta'a jechuudha. Oxidized ta'a jechuudha. Akkuma asirraa agarru kun two mole of chlorine and so asti maal ta'e jechuudha? In kenne jechuudha. Gara right hand side tti barreeffamuun isaa maal mul'isa jenne? Kennuu isaa mul'isa jenne. So kanaaf kilooriiniin maal ta'e jechuudha? Oxidized ta'e jechuudha. Oxidized ta'e. Asitti immoo gaafa dhumnu kaatoodiin immoo maal ta'e yookiin kaalsiyeemiin immoo gara kaatoodii dhaqee maal ta'e? Reduced ta'e yookiin redakshinii ta'e. Kanaaf meeqa fudhate? Elektiroonii 2 fudhate. Isa booddee maal ta'e? Moolii tokko ta'e jechuudha. Kaalsiyeemii moolii tokko ta'e jechuudha. Kanaaf overall reaction isaa gaafa barreessinu asii kiloorinii moolii 2 jira. Isatti barreessina. As immoo kaalsiyeemii chaarjii 2 qabu jira. Asitti barreessina. Elektirooniidhaan baddii. Asii kiloorinii finnee asitti barreessina. Isuma kana jechuudha kun. Asii finnee immoo kaalsiyeemii sees jirtu finnee asitti barreessina jechuudha. Daayirektii kan badu duwwaa maalidha jechuudha? Elektirooniitu waliin bada jechuudha. Kan waliin badu elektiroonii duwwaadha jechuudha. So kanarraa akkuma hubannutti kan reduced ta'ee fi kan oxidized ta'e adda baafanneerra jechuudha. Kanatti aansinee kan nuti barbaannu chaarjiidha jechuudha. Chaarjii barbaanna. Maaliif kwantitiin isaa maal irratti hundaa'a? Kwantitii akkuma gubbaatti ilaallee dabarre kwantitiin yookiin maasiin maal irratti hundaa'a? Chaarjii isaan irratti hundaa'a jechuudha. Chaarjii immoo akkamittiin barbaanna? Current times timeidhaan barbaanna jechuudha. Currentii fi time keenya immoo nu kenneera. Currentii meeqa nu kenne? Currentii 0.452 nu kenne. Kana nu kenne jechuudha. Asii taayimii keenya immoo kana nu kenne. Haawariidhaan waan nu kenneefi kun daqiiqaatti deebisee kun immoo gara sekendiitti deebisee jechuudha. 60 gisee lamatti hin baasne jechuudha. 1.5 times 16 kan miniitiiti jechuudha yookiin kan daqiiqaati. 16 kun immoo kan maaliiti jechuudha? 60 sekendiin immoo gara sekendiitti isa deebisu sana jechuudha. Kanaafi
asirraa maal keenya arganna? Chaarjii keenya arganna jechuudha. Asirraa chaarjii keenya arganna. Itti fufee maal jedha? Kanaaf 2.44 times 10 raised to 3 isin keessatti barreeffamte kun 10 raised to 3 dha jechuudha malee 300 miti. Maal ta'a? 2.44 times 10 raised to 3 coulombii ta'e jechuudha. Chaarjicha arganneerra jechuudha. Akka seera Faraday tokkoffaa irratti immoo moolii elektirooniin tokko 96,500 Faraday wajjin wal qixxeedha jechuudha. Yookiin coulombii wajjin wal qixxeedha. Kanaafi akkamittiin barbaanna? Erga moolii elektirooniin tokko 96,500 coulombii wajjin wal qixxee taate x yookiin immoo 2.44 times 10 raised to 3 coulombiin immoo moolii elektiroonii meeqa ta'a jennee barbaanna jechuudha. Kanaafi gaafa barbaannu maal goona? Criss crossii waliin baay'isna jechuudha. 1 mole of electron times 2.4 dha. Akkasumas x times 96,500 goonee barbaanna jechuudha. Kanaaf gaafa barbaannu criss crossii gaafa barbaannu maal ta'a jechuudha? Criss crossii gaafa barbaannu criss crossii gaafa barbaannu kana immoo kanaan gaafa barbaannu maal ta'a? 2.4 times 10 raised to 3 times 1 mole of electron over 96,500 coulombii goona jechuudha. Maaliif 96,500 kanaaf irra inni jettanii gama lammansaa meeqaaf irra yookiin immoo x meeqaan baay'ata? 96,500 baay'ata. So gara lammansaatii gaafarru inni x bukkee bareedu gara kanatti hafa jechuudha. Kanaafi moolii elektiroonii meeqa jira jechuudha? 0.0253 ta'a jechuudha. Kun egaa lammansaatiif dhaabata. Kilooriiniidhaafis ni dhaabata, kaalshiyeemiidhaafis ni dhaabbata jechuudha. Kaalshiyeemiidhaafis ni dhaabata jechuudha. Akkuma gubbaatti kaafnee turre kaalshiyeemii pilaastii ofirraa qaba, elektiroonii 2 ofirraa qaba. Kanaafi moolii elektiroonii 2 barbaadeetu dischargii ta'a jechuudha. Maaliif elektiroonii isee kana ofirraa gatuuf elektiroonii 2 fudhata jechuudha. Kaalshiyeemiin immoo moolii meeqatu jira? Moolii tokko. Kanaafi 2 mole of electron 1 mole of kaalshiyeemii nu kenna jechuudha. Kaalshiyeemii mooliin tokko immoo giraamii meeqadha? Giraamii 40dha. Giraamii 40dha jechuudha. Giraamii 40dha. So maal jennee barreessina? 40 gram of calcium is equals to 2 mole of electron yoo ta'e 2 mole of electron yenna ta'e x giraamiin immoo 0.0253 wajjin wal qixxee ta'a jennee barreessina jechuudha. 253 wajjin wal qixxee ta'a jennee barreessina. Haala kanaan jechuudha kun. Isas akkuma gubbaatti hojjennetti criss crossii baay'ifna jechuudha. 0.0253 times 40 gram of calcium over 2 mole of electron jechuudha. Maaliif moolii ishee lamaa kuni 40 wajjin wal qixxee turte x dhaan baay'atti jechuudha. X dhaan baay'isnee deebinee immoo inirraaf jechuudha. As lama ture asis lama lamaaf gaafarru lama as tafteetu lama kun asii kun bada jechuudha. So 0.507 gram of calcium tu maal ta'a jechuudha argama achi keessatti jechuudha. Achi keessatti 0.507 calcium argama. Akkasitti moolii maasii calcium barbaannaa jechuudha. Maasii calcium akkasitti barbaannaa jechuudha. Tuufnee gaafa ilaallu kan maalii tafe? Kan kiloorinii tafe. Inni immoo eessatti gaggeeffama? Aanodiitti gaggeeffama. Yerootti kanatti kilooriniin elektiroonii moolii 2 barbaade moolii tokko uumama jechuudha. Kana jechuun kilooriniin akkuma silasni himee ture maanisii qabdi. Elektiroonii 2 kenniteetu maal taati? Dischargii taati jechuudha. 2 mole of elektiroonii kennite dischargii taati. Maaliif as lama jira, as negatiiv waliin jira, gaafa waliin baay'eetu maal ta'a jechuudha. Maanistoota elektiroonii 2 gaafa ofirraa kennitu kaalsiyem noormaalitti deebi'u jechuudha.
Kanaafiyyuu 2 mole of electron jenneetu 2 mole of electron meeqa 71 giraamii wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf 0.0253 mole of electron ammam ta'a jennee barbaanna jechuudha. X goonee bakka sana. Akkuma gubbaatti waliin hojjechaa turre akkasitti asitti dhufnee hojjenna jechuudha. Gaafa hojjennu maasii kiloorinii meeqa arganna? 0.898 gram of kilooraayidii arganna jechuudha. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Amma ammaatti wanti isin hin galle jennee jiraate telegiraam chaanalii irratti yookiin giruuppii irratti na gaafachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas koomentii jalatti barreessitanii naa kaa'uu dandeessu jechuudha. Ani immoo amma dandeettii kootii isinii deebisee yenna naan galle ta'e immoo dubbisee isinii deebisa jechuudha. Tolee, kanatti fufnee muka wajjin ilaallu 2.3.2 irraa immoo Faraday's second law of electrolysis dha jechuudha. Faraday's second law of electrolysis states that the masses of different substances liberated or dissolved by the same amount of electricity are proportional to their equivalent mass. Kana jechuun maasii gosa garaagaraa jira yookiin immoo fakkeenyaaf sabistaansii garaagaraatu jira. Maal keessa? Solushinicha keessa jechuudha. Solushinicha keessa gosa garaagaraatu jira. 3 yookiin 4 yookiin 5 ta'uu danda'a. Amma fedhe yoo ta'u garuu maal irratti? The same electricity irratti yookiin immoo amountii current nuyi fayyadamnee wanta sana dissolve goonu yookiin caccabsinu wal qixxeedha jechuudha. Kan maas 1s kan maas 2s wal qixxeedha, kan maas 3s wal qixxeedha jechuudha. Maal keenyatu? The same amount of electricity yookiin current nuyi fayyadamnee wanticha ittiin caccabsinu. Kanaafiyyuu inni maal wajjin wal qixxeedha jedha? Proportional to equivalent mass wajjin wal proportionalidha jedha. Kana jechuun akkuma isla isinii kaasee inni tokko gaafa dabalu inni tokkos hin dabala jechuudha. Tokko gaafa dabalu inni tokkos hin dabala jechuudha. So itti fufee maal jedha? When the same quantity of electricity passed through several electrolytic solution connect in series, then the mass of different material liberated or dissolved M1, M2, M3 at the respective electrode are in the ratio of their equivalent mass. Kana jechuun first law of Faraday keessatti kan nuti ilaalle chaarjiidhaa fi maasiin isaanii equivalentii akka ta'edha. Isa kana keessatti immoo reeshoon isaanii maalidha? Equivalentiidha jechuudha. Reeshoon isaanii equivalentiidha jechuudha. Yookiin immoo constant proportionality kan qabudha jechuudha. Kana jechuun M1 over equivalent 1 equal to M2 over equivalent 2 ta'a jechuudha. Equivalent 2. Akkasumas M3 over equivalent 3 ta'a jechuudha. Equivalent 3 ta'a jechuudha. Haala kanaanii Faraday second law haala kanaan ibsan jechuudha. Haala kanaan ibsan. Innis hin qabachuu qabdanii maal ta'uu qaba? The same amount of electricity different mass ta'uu qaba jechuudha. Yookiin maasota garaagaraati. The same amount of electricity dha. Proportionally maaliiti jechuudha? Equivalent mass dha wajjin jechuudha. Kun I bakka bu'a equivalent mass dha. Kun maasii bakka bu'a jechuudha. Kun mathematical expression isaa kanatti mass of substance is equal directly proportional to equivalent mass or M1 equivalent to E1, M2 equivalent to E2 and M3 equivalent to E3. Haala kanaan itti fufa jechuudha. Kuni maal jedhama? Second law of Faraday's jennee waamna jechuudha. Second law of Faraday's jennee waamna jechuudha. Kuna inni nama isin taasaa ture kanatti ishii itti fufnee wajjin ilaalla. The law can be illustrated by the same quantity electricity through 3 solution containing sulfuric acid,
copper sulfate, silver nitrate connect in series as shown in figure 2.6. Fakkii kana irratti akka argamutti salfara asidii copper sulfate fi silver nitrate'n siiriyeesii wal qabataniiru jedha. Siiriyeesii jechuun maal jechuudha? Bifa kana jechuudha. Hundumti isaanii daandii tokko irra gaafa jiraatan jechuudha. Hundumti isaanii daandii tokko irra gaafa jiraatan jechuudha. Garuu paralelii nyaatanii akkasidha jechuudha. Paralelii kuniif kuni waliif paralelii jechuudha. Garuu kuni daandii tokko irra jiru jechuudha. Lamman isaanii daandii tokko irra jiru jechuudha. So compoundoonni kun egaa maaliif wal qabataniiru? Connect siiriyeesiidhaan wal qabatanii jiru jechuudha. Bifa siiriyeesii ta'een wal qabatanii jiru jedha. So itti fufee maal jedha? Asirratti egaa wanti isin hubachuu qabdanii as keessa molten solutionidha. Moltenidha malee aquasii miti. Akkuma sila gubbaatti isinitti himu jechuudha. Kanaafi hydrogentu jira. Asii immoo hydrogeniin kun maalidha? Ayoniidha jechuudha. Hydrogeniin kun ayonii waan ta'eef gara kaatodii deema jechuudha. Kaatodii keessatti dhaqee discharge ta'a. Asii immoo yoo deema gara kaatodii koppariidha jechuudha. Koppariitu deema jechuudha. Maaliif koppariin pilaastii ofirraa qabdi waan ta'eef. Asii immoo eenyu deema? Silverii deema jechuudha gara kaatodii. Garuu hunduma isaa keessatti gara aanodii kan deemu oksijiniidha jechuudha. Maaliif negatiiv chaarjii ofirraa waan qabuuf. Negatiiv chaarjii ofirraa waan qabuuf gara eenyu deema? Gara aanodii deemee achitti dischargii ta'a jechuudha. Kunoo itti fufee maal jedha? In the first solution, hydrogen and oxygen are liberated. Solutionii isa jalqabaa keessatti oksijiinii fi hydrogeniitu maal ta'a? Liberate ta'a jedha. Yookiin immoo prefer ta'a jedha. In the second solution, copper deposited. Gara kaatodii deema jechuudha. Sardii keessatti immoo silveris deposited jedha jechuudha. Inni kaan immoo akkuma sarmaatti itti fufa jechuudha. Kana fakkaata. Gara exaambiliitti gaafa dabarru amma gaa kan nuti amma wajjin ilaalle kaane hydrogeniidha akkasumas copperiidha akkasumas silveriidha jechuudha. Kana gaafa second law of Faradayidhaan ibsinu akkamittiin ibsina? Mass of hydrogen over equivalent mass of hydrogen is equals to mass of copper over equivalent mass of copperiidha jechuudha. Akkasumas asiinis immoo is equals to mass of silveriidha jechuudha. Ag over equivalent mass of silverii jennee keenya jechuudha. Itti aansinee example kana wajjin ilaalla. Example 2.5. Calculate the mass of copper deposited by the electrolysis of copper sulfate solution placed in series with silver nitrate solution when 0.108 of silver is being deposited. Asirraa maal nu gaafate? Mass of copper nu gaafate. Mass of copper nu gaafate. Akkuma ergamaa isaa turre mass of copper over equivalent mass of copper equal to mass of silver over equivalent mass of silverii wajjin tokko ta'a jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu asirraa maal hin qabnu nuyi? Equivalentii lamman isaayyuu hin qabnu. Garuu kan inni nuu kenname maasii eenyu duwwaadha? Maasii silverii duwwaadha. Garuu immoo kanarraatii maal argachuu dandeenya? Equivalent maasii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Kan lamman isaatiirraayyuu. Akkasumas silver nitrateedha waan ta'eef Ag NO3 dha jechuudha. NO3. Asii silveriin gara eessaa deema jennee turre godhatti gara kaatodii deemee achitti discharge ta'a jennee turre waan ta'eef jechuudha. So Ag'n kuni elektiroonii hammam duwwaa ofirraa qabdi? Elektiroonii hammam ofirraa qaba kuni? Elektiroonii tokko duwwaa fudhate. So elektiroonii tokko duwwaa sababii fudhatee fi 100
8 hiruu elektiroonii ishee kanaati jechuudha. Elektiroonii ishee kana 800 kun immoo eessaa dhufe jennettanii gabatee pireedikii irraa argama jechuudha. Moolaar maasiin gabatee pireedikii irratti argama jechuudha. Inni intiraansii irrattis nuu kennama jechuudha. Kanaaf dhiphachuun irra hin jiru jechuudha. Itti aansee immoo kan koopperii gaafa barbaannu koopperiin jechuudha. Koopperiin immoo 2 qaba yookiin mataarraa chaarjii 2 qaba. So elektiroonii 2 barbaade jechuudha dischargii ta'uuf. Kanaafi moolaar mass of koopperiin immoo meeqadha? 63.5 dha jechuudha. Hiruu 2 maal ta'a jechuudha inni immoo hiruu 2 maaf 2 irraa elektiroonii 2 waan fudhateef jechuudha. Elektiroonii 2 waan fudhateef jechuudha. Kanaaf iyyuu meeqa ta'a jechuudha? 31.75 ta'a jechuudha. Maal isaati kuni equivalent maasii isaati. So gaafa mass of copper barbaannu maal ta'a? Mass of copper mass of silver over equivalent mass of silver is equal to mass of copper over equivalent mass of copper jenna jechuudha. So gaafa kana criss cross baayisnu kana kanaan gaafa baayisnu mass of copper maal ta'a? Equivalent mass of copper times mass of silver over equivalent mass of silver ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Kana ta'a jechuudha. So gaafa hojjennu gaa amma hunda isaa qabna. Equivalent mass of copper qabna. Asii immoo maal qabna? Mass of silver gubbaatti nu kennameera. 0.108 dha jechuudha. Akkasumas equivalent mass of silver immoo isa amma calculation arganneera jechuudha. So gaafa hojjennu haala kanaan hojjenna. Deebiinsaa maal ta'a jechuudha? Kana ta'a jechuudha. Kan achi keessatti deposit ta'ee kanadha jechuudha deebiinsaa. Deebiinsaa kanadha jechuudha.